Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota warreen maatii koo taatan har'as oduu durii haarawaa isinii qabadhee dhufeen jira. Hamma xumura qophii kootti na hordofnaan barnoota irraa argattus irraayis gammaddu jedheeti yaada. Bara durii obbo Tolaa kan jedhaman baadiyyaa keessa maatii isaanii wajjin jiraachaa turan. Obbo Tolaan ijoollee ayyaantuu fi bulchaa kan jedhaman qabu turan. Haati ijoollee kanaa ijoollummaa isaaniitti waan irraa duuteef abbaan isaaniittuu kunuunsee isaan guddise. Ayyaantuu fi baalchaan jaalala abbaa isaaniif qaban guddaadha. Yeroo dheeraa booddee namoonni naannoo obbo Tolaatiin haadha manaa fuudhii jireenya kee fi jireenya ijoollee keef gaariidha jedhanii gorsanii. Obbo Tolaanis haadha manaa aadde Gaaddisee jedhamtu fuudhe. Obbo Tolaan ijoollee isaa akka ijoollee ishee kunuunsitutti aadde Gaaddiseetti hime. Isheenis waliigaltee turte. Jalqabumarratti wanti hunduu gaarii ture. Yeroo booddee aadde Gaaddiseen ayyaantuu fi bulchaa dagachuu jalqabde. Guyyaa irratti yommuu obbo Tolaan bakka qonnaatti hojjetu isheen ijoolleef laaqana yeroodhaan hin kennitu. Yeroo tokko tokko isaan irratti ni iyyiti, ni rukutti, ni reebdi. Garuu abbaan kana hin beeku ture. Yeroo tokko aadde Gaaddiseen gara bosona fagoo ayyaantuu fi bulchaa fudhattee adeemte. Sana booda otoo abbaan isaanii gara manaatti hin deebiin dura mukoota akka funaananii guuranii fidan akeekkachiistee itti himte. Ayyaantuu fi bulchaan mukoota funaanuu jalqabani. Sana booda gara manaa yommuu deemuuf ka'an gara daandii itti deemanii wallaalan. Karaa adda addaa yaalanii garuu naannoon sun bosonaadhaan guutamee ture. Xumura irratti dukkana waan ta'eef waan gara itti galan dadhabaniif damee muka guddaa irratti rafuuf murteessani. Abbaan isaanii gara manaa dhufee ijoollee isaa gaafate. Isaan mukoota guuruuf ganamaan deeman. Hin deebine jettee aadde Gaaddiseen abbaa isaanitti himte. Abbaan isaanii fi namoonni gandaa bakka hundaa naannoo sanaa barbaadanii garuu argachuu hin dandeenye. Bulees ganama ayyaantuu fi bulchaan bosona keessa deemuu jalqabani. Beela'anii yeroo bosona keessa deeman mana obbo Bulguutti gahanii, haa ta'u malee obbo Bulguun uumaa baay'ee sodaachisaa akka ta'e hin beekan ture. Obbo Bulguun hamaa waan ta'eef hundi isaa ni sodaata. Leenci, waraabessii fi bineensonni bosonaa hunduu ni sodaatu. Namoonni naannoo jiraatan gara iddoo mana obbo Bulguu hin dhufani. Ayyaantuu fi bulchaan balbala rukutuu jalqaban. Warra mana kanaa akkam jirtu jechuudhaan irra deddeebi'anii yommuu waaman deebii homaatu hin arganne. Akka namnis mana keessa hin jirre waan baraniif gara manaa keessatti seenan. Nyaataa fi aannan waan argataniif nyaatanii quufanii booda manicha keessaa ba'ani. Ayyaantuu fi bulchaan muka guddaa tokko jala dhokatanii jiraachuu jalqaban. Nyaata isaanii ganama yommuu obbo Bulguun saawwan isaa yaasee manaa ba'u eeggatanii mana keessaa nyaataa fi aannan isaanii fudhatanii dhuganii nyaatu. Yeroo hunda bulchaan nyaata fiduuf isatu deema. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yeroo jalqabaa qofaa galtee waan ta'eef bareedinni manichaa ilaaluu barbaadde. Ayyaantuun nyaata anumatu fida jettee waan rakkisteef bulchaan fiigitii deemi kootu daabboo fi aannan fiddee dhuftaa jedhee qabee aannanii itti laatee fagoo dhaabbatee ijaan geggeesse. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yommuu galtu bareedinni manaa
isaa meeshaalee warqii irraa kan hojjetame hundatu yommuu ilaaltu otoo hin beekin baay'ee turtee bulchaan ayyaantuu waan turteef baay'ee dhiphatee fagoodhaa mana obbo Bulguu ilaaluu ayyaantuun garuu tasumaa mana obbo Bulguu keessaa hin baane. Ayyaantuun aannan qabee isheetti buufattee yommuu kaatu obbo Bulguun mana isaatti galee foolii haaraa waan itti dhufeef maalidha kun foolii durbanatti jedhu jechaa foolii haaraa isatti dhufe iddoo isaa baruuf gara dinqaa yommuu seenu ayyaantuun daabboo kutachaa jirti. Yommuu obbo Bulguu argitu naasuudhaan qabee aannanii lafatti gadhiiftee iyyuudhaan baalchaa jettee sagalee ishee wal kaaftee Bulguunis gammadee mana kootti naaf dhufte jechaa harkaa fi miila ishee walitti hidhee gaagura keessa galchee ol fannise. Sana booda obbo Bulguun saawwan isaa sassaabee dallaa isaatti galchuuf manaa ba'ee sokke. Baalchaan fagoo dhaabbatee yommuu obbo Bulguun manaa ba'u argee fiigichaadhaan obboleettii isaa baasuudhaaf mana obbo Bulguu gale. Ayyaantuu eessa jirta jechaa iyye. Yommuu sana ayyaantuun gaagura fannisame keessaa awwaatte. Obboleessa ishee imimmaan ija irraa lolaasee obboleettii isaa gaagura keessaa baasee dhagaa guddaa gangalchanii raasaaf fidanii gaagura keessa galchanii fannisuudhaan fiigichaan manicha keessaa bahanii. Obbo Bulguun boqqoolloo asheeta kutatee eeboo diimeffachaa asheeta isaa affeelee achi booda gaaguricha jala ciisee asii ol eeboo isaatiin ol wawwaraanaa badagoyduu gadi cabdu jechaa hoodhu luka kee hoodhu harka kee hoodhu miila kee jechaa ol wawwaraane. Yommuu wawwaraanuu gaaguricha uratee dhagaan laphee obbo Bulguu irratti yommuu kufu obbo Bulguun achumaan du'ee ayyaantuu fi baalchaan akka isaanii homaa sodaachisaa ajjeesanii hin beekani. Ganama barii ayyaantuu fi baalchaan obbo Bulguu ilaaluuf suuta jedhanii nannichatti siqanii sagalee dhabanii yommuu ol seenan obbo Bulguun du'ee ciisaa. Achumaan gammadanii obbo Bulguu gadi baasanii gatanii qabeenya isaas fudhatanii loonii fi farda isaas tikfachuu jalqabanii. Obbo Bulguun ijoollee dargaggoota kanaan akka ajjeefame namoonni naannoo hubatanii ajaa'ibaniiru. Ayyaantuu fi baalchaan obbo Bulguu ajjeesaniitiin akka gootatti ni faarfamu, ni kabajamu, iddoo guddatu kennamaa fi akka naannoo saniititti. Ayyaantuu fi baalchaan sooramanii gammachuudhaan otoo jiraatanii gaaf tokko kadhataan tokko balbala isaanii dhaabbatee kadhata. Ijoollee hin qabu, haati manaa koos manaa na ariite, maaloo nan beela'e nyaata naaf kennaa jedhee ayyaantuu fi baalchaa gaafate. Ayyaantuu fi baalchaanis sagalee abbaa isaanii ta'uu waan baraniif fiigaa gadi ba'ani. Sana booda walitti bu'anii obbo Tolaanis ijoollee koo bagan isin argadhe jedhee ji'a 5 guutuu kana isin barbaachan ture. Namni ganda keessa jiran haadha manaa koo akkam isin cinqaa akka turte natti himaniitiin jiru. Dhiifama ijoollee koo ani baay'een gadde jedhee ijoollee isaa dhiifama gaafate. Achi booda maaliif baddan jedhee gaafate. Ayyaantuu fi baalchaan wanta haati buddeena isaan goote itti himan. Obbo Bulguu akka ajjeesanis itti himan. Abbaan baay'ee gammadee baay'ee boone. Ayyaantuu fi baalchaan abbaa isaanii waan argataniif gammadanii wajjiniin jiraachuu jalqaban jedhama. Eeyyeen gammachuun kanaa waliin jiru.
Gammachuun kanaa waliin jiru akka irraa waa barattanis abdii qaba. Waan hanga xumuraatti na hordoftaniif galatooma. Hanga qophii biraatiin wal agarrutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.